Borsaan dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Diyaaqoon Daani'el Kibrat miidiyaaleen faayidaa uummataa fi biyyaa eegsisuuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban dhaaman. Waltajjii marii gahee miidiyaalee irratti xiyyeeffatu kanarratti adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti qoodni miidiyaaleen taphatan olaanaa ta'uu ibsan. Diyaaqoon Daani'el akka jedhanitti seenessa waloo ijaaruun duudhaalee uummataa guddisuu fi badhaadhina biyyaalessaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Miidiyaaleen dhimmoota kanneen milkeessuuf itti gaafatamummaa guddaa akka qabanis hubachiisanii jiru. Gama biraatiin Daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Aadde Hayimaanoot Zallaqaa miidiyaaleen odeeffannoo waqtaawaa fi sirrii ta'e uummataan gahuun ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii bahachuu akka qaban addeessanii jiru. Waltajjiin kunis gahee miidiyaalee caalatti cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiif gara Emireetota Araba Gamtoomanii imaluun magaalaa Abu Dhabii galanii jiru. Buufata xayyaaraa idil-addunyaa Abu Dhabiitti hooggantoota olaanoo biyyattiitiin simannaan ho'aan kan taasifameef yoo ta'u, daawwannaan kun hariiroo seena qabeessaa fi obbolummaa biyyoota lamaan jidduu jiru caalatti cimsuu fi dhimmoota waloo irratti mari'achuuf kan kaayeffatedha. Daawwannaa hojii kanaan ministeerri muummee Abiy Ahmed hooggantoota gamtaa Emireetota Arabaa waliin dhimmoota diinagdee, investimentii fi tumsa nageenya naannichaa irratti marii bal'aa ni taasisu jedhamee jira. Keessattuu piroojeektoota misoomaa fi guddina diinagdee biyyoota lamaaniif gumaachan irratti mari'achuun tumsa haaraa uumuuf carraawwan jiran hunda sakatta'uuf kan jiran yoo ta'u, kunis hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisa jedhamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa qophii filannoo waliigalaa torbaffaa ilaalchisee paartiilee siyaasaa waliin marii geggeessee jira. Waltajjii kanarratti dhimmoota nageenyaa, iddoowwan filannoon itti geggeeffamuu fi haala dirree siyaasaa irratti xiyyeeffannoon kennamee jira. Walitti qabduun boordichaa Meelaat Warqi Haayiluu boordichi rakkoolee adda baase irratti qaamoleen mootummaa sirreeffama akka taasisan tattaaffii gochaa jiraachuu ibsan. Akkasumas adeemsa filannichaa caalatti iftoomina qabuu fi amanamummaa qabu taasisuuf boordichi koreen hordoffii fi to'annoo akka hundeeffamu mirkaneessee jira. Koreen kun paartiilee siyaasaa fi dhaabbilee siivilii hawaasaa irraa kan walitti baba'an yoo ta'u, iddoowwan paartiileen akka shakkiitti dhiyeessan irratti bobba'uun hojii isaanii kan raawwatan ta'a. Dhumarratti duulana filadhaa paartiilee, socho'insa hojjettoota filannoo fi haala waliigalaa dirree siyaasaa irratti ibsi bal'aan kennamee jira. Boordichi adeemsi filannichaa nagaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf qooda fudhattoota hundaa waliin qindoominaan hojjechuuf qophii ta'uu isaa addeessee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bilbilaan marii bu'aa qabeessa taasisanii jiru. Hooggantoonni lamaan dhimmoota naannoo gaanfa Afrikaa keessumaa tasgabbii dagaagsuu fi nageenya yeroo dheeraa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannoodhaan dubbatanii jiru. Mariin kun tattaaffii farra shororkeessummaa cimsuu fi guddina diinagdee naannichaa saffisiisuu irratti kutannoo waloo qaban kan mul'isudha. Akkasumas qormaata naannoo keessatti mudatan furuuf misooma deeggaruuf dhimmoota dippiloomaasii dandeessisan irratti mari'atanii jiru. Hirmaannaan hooggantoota kanaan mul'ate kun fedhii biyyoonni lamaan tasgabbii fi badhaadhina gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf qaban kan mirkaneessudha. Kunis hariiroo dippiloomaasii Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu jiru caalatti kan cimsuu fi qindoomina hojii kan gabbisu jedhamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ergaa dabarsaniin dabaluun gatii boba'aa addunyaa Ameerikaadhaaf faayidaa akka qabu ibsee jira. Ameerikaan addunyaa irratti oomishtuu boba'aa guddittii waan taateef yeroo gatiin boba'aa dabaluu qarshii baay'ee akka argattu eeree jira. Haa ta'u malee akka pireezidaantii Ameerikaatti dhimmi inni xiyyeeffannoo guddaa kennuuf Iraan meeshaa niwukilaraa akka hin hidhanne dhoowwuu akka ta'e dubbate. Dabalataanis sochii Iraan baha jiddu galeessaa fi addunyaa akka hin barbadeessine hambisuun hojii isaa guddaa akka ta'ee fi badiin akkasii akka uumamu gonkumaa akka hin hayyamne cimsee hubachiisee jira.
Buufanni waraanaa kaaba Iraaq magaalaa Irbil keessatti argamuu fi to'annoo Ameerikaa jala jiru diroonota Iraaniin haleelamee jira. Haleellaa kanaan loltoonni Biriitish buufaticha keessa turan dariin kan madaawan yoo ta'u, hamma ammaatti garuu loltuun lubbuun isaa dabre akka hin jirre gabaasni BBC ni addeessa. Humnoonni Biriitish torbaanota dhiyoo kana keessa diroonota Iraan irraa furgaafaman qolachuuf gara naannichaatti bobba'anii turan. Diroononni Iraan lama roobii dabre furgaafaman misaa'ilota lafarraa dhukaafamaniin qilleensa irratti kan barbadaa'an yoo ta'u, haleellaawwan biroo garuu buufaticha rukutanii jiru. Loltoonni Biriitish haleellaa kanaan madaawan madoon isaanii hamaa akka hin taane ibsame. Haalli nageenyaa buufata waraanaa kanaa fi sochii humnoota gamtaa naannichaatti argamanii hordoffii cimaa jala kan jiru yoo ta'u, kunis tasgabbii naannoo sanaa irratti yaaddoo uumee jira. Hoogganaa olaanaa Iraan haaraan Mujtabaa Kaameenii televiziyoonii biyyaalessaa irratti ergaa dabarsaniin Iraan carraa hulaa Hormuz cufuu hojiirra oolchuuf akka itti fufuu qabdu labsanii jiru. Ibsa isaanii kanaan biyyoonni ollaa Iraan michummaa gaarii akka qabaatan kan gorsan yoo ta'u, buufataalee waraanaa Ameerikaa biyya isaanii keessa jiru cufuudhaan tarkaanfii Iraan irraa dhufu irraa akka of qusatan akeekkachiisanii jiru. Kaameniin dhiiga lammiilee Iraan waraana kanaan ajjeefamaniif haaloo baasuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Keessumaa haleellaa Ameerikaan mana barumsaa naannoo Miinaab irratti raawwatteen ijoollee 110 dabalatee namoonni 168 ajjeefamuu isaanii akka fakkeenyaatti kaasuun gocha kanneeniif haaloo baasuun dhimma hin oolle ta'uu hubachiisanii jiru. Ameerikaan garuu haleellaa kanaan wal qabatee qorannoo gaggeessaa jiraachuu ibsuun waakkannaa dhiyeessitee jirti.